Halo. 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 Ya sararra jirra amma seenne jirra gara sararaatti. Daldala maala guuteessa hawweenuu bitinii dandeessa. Daldala maala guuteessa hawweenuu bitinii dandeessa. Hannee karaadhaan qabnu barataa barannees mindaan qabnu yaa keerroo barannees mindaan qabnu hardii irra faffayaanee. Ashama akkam jirtan daawwattoota keenya ani walabummaa Oromiyaati oduu aammee uummata Oromoo Wallootirraa isinii qabannee dhiyaannee jirra. Egaa akkuma itti aanutti karaa sarara bilbilaatiin kutaa Oromiyaa Walloorraa bilbila sarara bilbilaa irratti argamanii egaa obboleessi keenya maqaasaa akkuma ufumaan beeksisaa haala uummanni keenya Oromoo Walloo keessatti argamuu fi rakkoo gadadoo hamaa uummanni keenya irra jiru gara miidiyaatiin hawaasa Oromoo biyya lafaa irratti argaman maraaf dhaamsa yookaan immoo rakkoo achi jiru sana uummanni keenya dhaga'ee akka irratti furmaata barbaaduuf kara kanaan kan isinii dhiyaatu kuni walabummaa miidiyaa neetwork irraa. Anaa dhufu obboleessa kiyya baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdan isinillee. Hayyee egaa akkuma kanaan dura wannoo jechaa jirru beekamu haalli kutaan Walloo rakkoo hamaa keessa ture yeroo tokko karaa Amaaratiin yeroo tokko gara Affaariin rakkoo hamaatu deemaa jira. Mee haala amma keessa jiru uummanni keenya maalirra jira yookaan immoo maaltu deemaa jira uummata keenya irratti kan jedhuu fi mee nu ibsuu yoo yaalii godhe. Maqaan koo Mahmud Bashir nan jedhani yookiin maammeen inni waamani. Haalli dawwee fi aanaa dawwee harawaatii fi aanaa baasee irra jiru haala yaaddeessaa. Lolli kun akkuma itti fufeen jira yeroo dheeraa fudhateera amma immoo lola addaati kan gidduu kanaaf farnu lolu jiru. Uummanni keenya gariin lafa isaarraa buqqa'ee kanaarraa buqqa'ee ala jira. Lolli uummata nu lolaa jiru kuni qaama humna addaa mootummaa naannoo Affaarii. Halo? 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 Nuuf kolchaa daawwattoota keenya karaa sarara bilbilaatirraan rakkoo ta'a. Halo? Egaa daawwattoota keenya haala karaa bilbilaatiin waan addaan citaa jiruuf daayirektii laayivii irranii isinii bilbilaa jira. Kanaafuu nuuf kolchaa isiniin jecha irra deebi'eetii yaalii godha yoo haala kana wannoo gochuudhaaf dandeenye uummanni keenya akkaataa itti furmaata irratti kennuu danda'u irratti akkamii wal bira dhaabbachuu akka dandeenyutti. Halo? Halo? Bilbila addaan dhiifama jechaati. Ayyee omaa rakkoon qabu. Halo si dhagaa jirra ayyee itti fufi. Halo si dhagaa jirra itti fufi. Halo? Duubaatti deebi'amoo bakkuma irraa hangee dhagaa turtani? Si dhagaa turree egaa bakkuma irraa turte irraa itti fufi.
Akkuma baanu gaa'ee haalli lollinni ammaa kun kan ammaan durarraa yaaddessaa baay'ee yaaddessaadha. Makiinaan ormaallee kan naannoo keessa dalagaa turan akka gara ormaa ol hin darbine dhorkamanii achitti waraana isaanii geggeessaa turan qaamaan warra wal qunnamne warra achiin karaa hawaashiin bahanii dhufan wal qunnamne wal dubbifne jira. Dirqamaan achitti nu qabanii nu feesisaa turanii jedhan mootummaan naannoo Affaar. Poolisii dabalatee jechuun dirqamaan waraana ol feesisuu turan makiinaa Oromoodha. Okay, makiinaa dhuunfaa qabanii dirqiidhaan nama irratti fe'aa jiran jechuudha. Irratti fe'anii gara dirree gara uummata keenya loluudhaaf ol fidaa jiran jechuudha. Hello. Halo. Hello. Halo, nan dhageessu obboleessa kee. Inni dhaga'ama. Nin dhagaa. Kanisi. Haalli jiru waan akkasiiti nuti immoo qaamni bulchitoonni godinaatii kan naannoo Amaaraatii qaamni akkam taatan uummanni maal ta'e jedhee dhaqee gaafate illee hin jiru. Uummanni gariin muka jala jira, ijoollee qabatee dubartii qabatee muka jala jira. Addunyaan Oromoo kan oofatamee Affaar gashatee jira. Kanallee namni gaafate hin jiru. Muummata dandeenyeen gargaarsa rabbiitiin ofirraa lolaatuma jirra. Addunyaa fudhatan malee lubbuu namaa nun fuune. Mee sababa lolli kun itti eegalerraa uummanni kun yeroo dhufanii uummata keenya lolan maalirraan kan ka'e lolaa jirraa maal jedhu maal himu sababii maalii himu yeroo dhufanii lola kana banan? Lolli sababii ka'een duruma roorroon Affaarirraa nurra jira. Garuu sababni itti ka'e ijoollee kisalii hojjettu bosona keessa ijoollee sanii tumtee nadhoo fi maal kana tumanii ammallee warra jimaadhaan daldalu godina aanaa isaa kilila naannoo isaanii kana bu'ee warra jimaan naggatu kanallee uleen tumanii humnaan irraa fuudhanii caatii jimaa kana fudhatanii. Kanaafuu uummanni waardiyyaan akka eegamu daangaarra nama kaahan rumti bulchiinsa. Sababa sanii makiinaan naannoo Affaar dhuftee ijoolleen harka hin darbine dhorkitee jennaan makiinaan didee makiinaatti qawwee dhukaasanii. Qawween oggaa dhuka egaa namni keessatti du'e inni hafes gogee inni du'e sun asuma deebii achumatti gatanii darban isaanii booda makalaakayaan fidee fi geesseefi. Sababii ka'een kana waraanni hidhateetuma bulee subii uummatatti jalqabe lola. Lafa qabatanii bulanii jechuudha dhufanii Oromiyaa keessa isin bira dhufanii lafa keessa daangaa seenaniituma ganda jiraatota keenya keessa seenaniituma bulanii dhukaasatti jalqabanii uummanni hangi miidhame hangi dandamateera. Yaa mee amma asirratti warri mootummaa yeroo isaan daangaa cabsanii as seenan kana akkasumatti cal jedhanii ilaalammoo lakkii daangaan kuni daangaa keenya wanni dhuftaniif maali jedhanii wanni kara mootummaatiin mootummaan naannoo san jiru yookaan immoo warri uummatarraa gibira guuru warri uummata keenya halkanii guyyaa hiraarsu kun maali waan kanarratti isaanii fuuldura dhaabbatanii waan kana irraan dubbanne? Namni waa tokko isaan hin jiru yeroo lolaa sanillee yeroo uummati keenya kan dhumu kan nu fichisiise raayyaa ittisa biyyaati osoo Affaar hin ta'in. Uummata keenya ofirraa qolachuu ture dhaqanii walakkaa seenanii walakkaa seenneerraa kaa'anii uummanni keenya yeroo lafaa ka'u mootummaa hidhattoonni naannoo Affaarii immoo uummata keenyatti makalaakayaan osoo walakkaa dhaabbatu faasatti bantee uummanni du'e kun baada makalaakayaan walakkaa seenee du'e malee san dura nama tokko qofa nurraa ajjeefte san dura. Okay, amma makalaakayaatu arumaayyuu isaan gargaaree uummata rukuchiisee yookaan immoo hawaasa miisise kan jedhu akkasinatti fakkaata akkasii miti? Akkasuma kan nu fichisiise makalaakayaadha ifaan osoo nu walakkaa seenuu dhabe Affaarii lola irrattis nu beekanii nu injifatan ture garuu sababa ta'anii walakkaa seenanii nuttu gargarsin dhaaba ka'a janiin ummati keenya ka'e isaan ammoo lafa qabatanii kun dhiisaa jiru akka sanitti dhukaasatti banee uummata du'e kanallee sababni raayyaa ittisa biyyaati. Okay, raayyaa ittisa biyyaa amma uummata keenya ni dhiisaa jedhee warri sun immoo akkuma bakka qabatanitti akkuma meeshaa guutuudhaan dhufanitti isaanuu liyyuu haayiliitii
so meeshaa waan qabaniif uummata kana nama meeqatu wareegame amma walumaa galatti nama meeqa nama keenyarraa nama meeqa wareegame nama jaha wareegame lubbuuni hammada immoo baay'eedha lakkoofsa isaanii yeroo saniif achi kee turre lakkoofsa nama madaa'ee kana addaan baafanne namni jaha galii oli garuu kan madaa'ee okay namni jahan kuni akkasumatti wareegamanii jiran jechuudha mee haaluma kana wal qabatee hawaasni naannoo san jiru daa'imman dubartoonni maanguddoonni ayyoliin naannoo san jiran bakka lolli itti ka'e kana jiran amma garamitti argaman achuma jirammoo godaananii jirammoo bakki biraa bakki isaan seenan waan hin jirreefu mana isaanii irraa buqqa'anii iddoon afaaritti lofte kun qe'ee lafa qonnaa isaanii mana jireenyaa isaanii keessatti kan lolanii achi keessaa buqqa'anii muka jala jiru amma muka jala jiran namni ammaafis ammoo uummata baqatee halo namatti irratti bilbilee fakkaata obsaan nu eeggadhaadha oromiyaa irraa walloo irraa isinii karaa tamsaasa kallattiidhaan isinii dabarsaa jirra halo nuuf kalchaagaa bilbilli beektanii akka ofii dhaawannoo jedhanii miti waan rikoordii goonee miti daayirektiidhuma biyyarraa isinii waan uummanni keenya hawaasni keenya keessa oolee bulaa jiru akkamitti rakkoon kun hawaasa keenya irratti akka raawwatamaa jiru ifa qabatamaadhaan uummata keenyarraa hawaasa naannoo san jirurraa yaada kana isiniif akka dhageessanii gargaarsa barbaadan bira uummata kana bira dhaabbattan qaamni waan kana furuu danda'us yoo jiraate waan kana beektee ifatti gabbahanii akka furamuu qabu amma namoonni manarraa buqqa'anii mana jiranii dubartoonni mana jirtu daa'imni mana jiranii maanguddoon mana jiru muka jala jiranii akka jechaa jiru halo networkii addaan nukutaa jira mee amma daddabneetuma itti wannoo goona akka networkii wannoo hin jenne sa'aatii dheeraan fudhannu mee daa'immanii fi maanguddoonni amma buqqaan kuni waan dhuganii amma yeroon isaa yeroo koronaa vaayirasiin uummata keenya miidhaa jiru addunyaan baay'ee sodaachaa jiru keessa jirra jechuudha uummanni kun bakka tokkotti walitti qabamee yeroo taa'u haala dhukkuba kanaan mootummaan yookaan bulchiinsi gandaa yookaan aanan waan kanarratti maal gochaa jira namni akka walitti siqne jedhamee bakka hunda addunyaan waan kanarratti hojjechaa jira isin gama sanii maaltu deemaa jira gama tokkoon lola jira uummanni san baqatee walitti deemaa jira dhukkubni immoo tatamsa'aa jira kana jidduutti mee akkamitti jiranii maaltu uummanni kun waan dhiqatu harka faa yeroo hedduu dhiqadhaadhaa kan jedhamu kan qulqullinni akka eegamu kan dubbatamaa jiru mee kanaan wal qabatee hawaasni bakka san caakkaa keessa jiru yookaan immoo bakka tokko walitti qabamee jiru kuni bifa kamiin jira waan nyaatu qabaa waan dhugu qabaayi kan jedhu irratti mee yaada kee gabaabsi nu ibsi. Wanti baqatee buqqa'ee gandarraa buqqa'ee jiru suni waan nyaatanii miti waan dhugan hin qaban waan harkaan dhiqatanii waan nyaatanillee waan qaban hin qabanii waan yeroo nagaa daakkatan daakuu xixiqqoo takka kan of jalaa harkisan malee waan nyaataatis hin qabanii karaa bulchiinsaatiin godinarraa kaasee naannoodhaan amma aanaatti amma gandaatti namni isaan gaafatan jiru akkam taatan jedhanii ani qaama kiyyaanan argee wajjuu gochuuf hin danda'u gaafii hedduullee isaan hin gaafadhu jeetuman akkasumatti nafti hin nasu kan naayetuman dhiise namni isaan gaafatan jiru akkam taatan namni jeen hin jiru bishaan harkaan dhiqatan naannoo san hin jiru gammoojjiidha lafti bishaan harkaan dhiqatan dhiisii kan biraa wanni tokko hin jiru rakkoo cimaa keessa jiranii muka jala kan jiraatanii namni muka jala jiraatu gaa bishaan hagam qabaata jettee yaadda isaan durmaanuu jireenyi bishaan isaan irraa fagoodha lafa dheeraa deemanii waraabbatanii malee rakkoo cimaa keessa jiranii wanni waa'ee koronaa vaayirasii dhiisii namoo dhume namni dhaqee gaafatan jiruuti waa'ee koronaa vaayirasii namni quba qabu hin jiru iddoo sanitti hubannoo isaatis waan qaban hin qabanii isaan kan amma kaan lubbuu isaaniiti waa'ee koronaatii miti rasaasi mataa irratti roobaa jira waa'ee koronaa yeroo qabataniituma yaadatan jechuu barbaade.
baay'ee galatoomi. Mee akkuma jette kan namoonni akkasumattis immoo namoonni madaan hedduu jiranii lakkoofsanuu hin beeknu akkuma jettee kaastee jirta. Mee dhimma namoota rasaasan rukutamanii madaan kana eessatti wal'aanamaa jiru garamitti guurramanii kan jedhu kunoo gara hospitaala gurguddaa deemanii yaalamuudhaaf carraan jira, konkolaataan jira yookaan immoo manni yaalaa naannoo sanitti dhiyoon jira. Isaanoo maalirra jiru kan jedhuufi yaada kee kan sitti dabaliitii uummata keenya ibsi. Isaan ijaan arguu hin dandeenye malee gaafatiif dhuguma harakkatu malee uummanni haala ta'eenuu hospitaalaan isaan gaheera warra madaa'isanii uummanni akkuma rakkatettu hospitaala biraan ga'anii isaan kunis gara dasee deemanii isaan kunis asuma godinuma irratti hospitaala jiru. Wal'aanamaa jiraachuu isaanii quba qabnaa jechaan osoo qaamaan hin argin garuu namni nama tokko kaa lama kaa malee namni hin gashanne ol hospitaala dhorkanii. Tokko immoo gara Finfinnee rifarii godhameera. Haala kanarra jiru silaa gaarii moggaa dhageenyu waa'ee isaanii qaamaan garuu hin agarre. Waan kanarratti waa'ee sisobus hin qabu. Hedduun kan miidhame jirati kan miidhama likkiittis miidhames inuma jira. Malee haala achi gadiitti rakkisaadha mal baada godina gahanii haalli ambulaansii inuma jijjiira. Mana yaalaa gahanii jiranii jechuu barbaada. Egaa akkuma amma isaanis egaa yeroo hedduu uummanni keenya naannoo Walloo keessatti argamu doktoroonni nafxanyootaa akkasumatti lilmee summaallee yeroo isaan itti waraananii nama keenya ajjeesantu jira. Na yaadadhaa jaala keenya tokko nama biyya Saawud Arabiyaa irraa deebi'ee galee lilmeedhaan waraannamee ka ajjeefame naannoo sanitti yeroo hedduu irraa dubbatamaa ture. Haa ta'u miidiyaan irraa gabaasuu dhabuu isaatiif baay'ee tokkoon gaddaa ture. Mee kanaan wal qabatee hammam amansiisadha warri achi keessa jiran warri mana yaalaa galan kun yaala gahaa argachuu danda'u jettee ni yaadda yookaan ni tilmaamta. Sababii isaatis uummanni keenya yeroo tokko kara nafxanyaatu lolaanii yeroo tokko affartu lolaanii dhimma kana gubbaa irratti warra achi keessatti immoo bakka gurguddaa qabatanii jiran warra nafxanyaa kana isaaniif yaalli gahaan ni godhama jettee waan itti amantu yookaan immoo waan itti wannoo jettu jira yookaan shakkiin ati qabdu immoo ni jira ijoolleen kun tarii miidhamuu danda'u ka jettee kaate amantu yookaan immoo itti shakkitu jechuu kiyya. Sirriidha. Duulli naftanyaa eegamuun nurraa deebi'anii hin beekanii nurraa dhaabbatanii hin beekanii akkuma jettu jaalaliyyuu urgoodha asumatti limmeedha waraanname sirriidha kunis dhuguma. Ammallee mana yaalaa keessa cunqursaa jira. Waa'ee waan hamma ati lubbuun kan ta'e baatu haajaatti hin qabanii barnootaaf yoo ta'e kan nu yaalan nurratti barachuudhaaf nu yaalan malee nu fayyisuudhaaf naftanyaan nu qoramtee nu wal'aantu tokko hin jirtu naannoo keenya kanatti. Doktoroota leenjii hin qabne kan nurratti leenjisuudhaaf nu yaalan. Kan madaa'ii kan dhukkuba biraa hoosatellee akkuma sana. Dubartii deessullee akkasuma gochaa jiru. Qaama opereeshinii godhuu hin barbaachifne opereeshinii godhanii waa hedduu dalagaa jiranii. Ammallee sigaata guddaa qabna akkuma jettan warroota madaa'an kanaafi. Gaa namni tokko rakkate amma danda'e garuu mana yaalaa deemaa rakkoon isa mudatus du'ullee fayyullee abdii kutatee jiranne ofumaafuu rakkataadha waan biraa waan mala biraa dhaatu waan hin qabneefu garasuma deema. Sanumaaf garas deemna malee nutti tolee yookiin isaan amannee gara mana yaalaa iyyaa dirqama keenyaaf gara deemnu gara biraa waan hin qabneefu garuma isaanii deemna jechuu barbaada. Yaa baay'ee galatoomi. Meegaa haalli amma keessa jirru uummanni keenya akka gargaarsa barbaadaa jiru walumaa galatti wanni ani dimshaashan hubachaa jiru jechuu barbaade tan yoon dogoggoruu baadhe. Mee uummata kana gara kamiin gargaaruu danda'an namoonni gargaaran uummata Oromoo biyya alaa jiran yookaan immoo biyya keessa jiranii noo dhaamsa maalii dhaamta? Maal gochuu qabu? Namoota akkasitti dubartoota amma ala jiran daa'imman ala jiran namni muka jala jira jechaa jirta. Muka jalaan kana keessatti bineensa halkaniiti jira akkasumatti bofatu jira waa hedduutu jira. Daa'imman kun waan lubbuu isaanii baasanii waan addaan baasanii beekannatti fakkaatu maaliif
daa'ima waan ta'aniif tarii bofa faayoo argan ittiin taphachuudhaaf tuquu danda'u. Kanarratti bofti kun iddee ajjeesuu danda'a. Wantoonni akkasii waan baay'ee garaa nama nyaatu jiraachuu danda'a. Mee kana ijoollee kana akkamittiin bira dhaabbachuu danda'ama? Hawaasni Oromoo kutaa adda addaa keessa jiru, diasporaan Oromoo kan biyya alaatti argaman kun mee bifa kamiin uummata kana gargaaruu danda'u itti yaadda? Bifni gargaaramuu danda'uun tokko akkuma baantan naannoo Amaaraa jala kan jirru cunqursaan isinuma jira. Warra gargaarsolleen gargaaruu barbaadu akkan gargaaramnelleen qaamni godhuun dhabamu. Nuti garuu saba keenya haga dandeessaniin warri dandeettii qabu akka gargaaru yaada kiyyan asumaan dabarfachuu barbaada. Ilmaaf Oromoo miidhamaa jiru kana akka ilaalle ogummaa qabuun namoonni oduu gargaaree darsan ja'a natti tola. Lammaffaa immoo ijoolleen muka jirtu tuni ijoollee xixiqqoo kan abbaan bira ooluu hin dandeenye daangaa eeguudhaaf ilmaan isaa mukatti gatee dubartii wajjin daara oolaa fi haala isaan itti oolan beekuu hin danda'u, arguu hin danda'u, achii ka'uu hin danda'u. Isaafis lubbuudha adurree lubbuu tapha akka jaarsani. Yoo daangaarraa kan ka'u isa ilmaan isaa jiru toluu hin danda'ani. Saniifuu dirqama ilmaan isaa muka jala gateeti daangaa eegaa jira uummanni keenya. Hanga dandeessaniin ilmaan Oromoo marti keessanuu akka cinaa dhaabbattanii jaa ammoo mootummaan jira jettaniitis waan nu gattan hin qabdani. Mootummaan ilmaan Oromoo gargaaraa turees hin jiru. Ammaan durallee hin jiru. Ammallee hin jiru. Kan ammaan durarraa baasutti dhufe na fakkaata. Amma baa'u waa'ee hookii TV irratti waa manxassine maaliif nama waliin nattannuun jechaa jiran asumas. Okay. Garuu dirqama sabni keenya waan irra jiru uummati Oromoo argu jennee manxassinaa isaan garuu maaliif nama waliin nattannuun jennee nu gaafachaa jiran asumatti warri bulchitoota. Waan baay'ee nama gaddisiisu kuni mee asumarraan ijoolleen amma warri daa'immanii warri akkasittiinis immoo bosona keessa jiran kunoo nyaata gahaa maalii qabu? Ijoolleen warri daangaa irratti amma maatii ofii dhiisanii akka diinni isaanitti seenne ofirraa dhoorkuudhaaf ijoollee isaaniitirraa ittisuuf warri deeman kunis immoo waan dhugan waan nyaatan akkasumatti waan diina ittiin ofirraa dhoorkuu danda'an hangam gahaa qaban moo otuma ija keenyaan arginuu ilmaan keenya nu jalatti ajjeesanii dubartii teenya nu biratti gudeedanii abbaa keenya nu irratti ajjeesanii kan jedhan waanuma qabaniin gabbahanii waan kana fuuldura dhaabbachaa jiran moo waan gahaa qabaataniiti bakka san dhaabbachaa jiran? Wanni isaanii dhaqu maali? Wanni isaan irratti namni waa isaanii dhiyeessu ni jira isaanuu warruma amma ijoollee ofii dhiisee daangaa eegaa jiru kanaaf? Wanni waa isaanii dhiyeessu bishaan namni dhiyeessuuf hin jiru waan biraatii miti. Bishaanuma isaanii geessuun rakkoo guddaadha. Ijoolleen gatamtee muka jalatti haadha olii bira jira. Haadholii sun immoo ijoollee gattee bishaan geessuu hin dandeessu. Ijoolleen turis eegumsa ta'eeti. Daangaa eegu suni bishaan argachuu hin danda'u. Wanni isaan qaban qawwee isaaniiti rasaasa amma takka waan diinaatti dhukaasanii haftee akka takka takka immoo qabaatanii. Kanaafuu afaan ammoo isa ishiirraa hafe nuti daldalataa jirti. Sanirraa gatii rasaasa ittiin bitamu harka lamaa oliin binnee ofirraa ittiin eegaa jirra ishimaa. Namni gaafa jiru namni gargaarsi tokko isaan bira ga'ee haga ammaatti hin jiru. Amma durallee gargaarsi dhufee addaan citeera. Malee gargaarsi isaan bira gahaa jiru hin jiru. Miidhaa cimaa keessa jiru rakkoo hamaarra jiran jeetan isin ibsu barbaada. Baay'ee galatoomigaa akkasumatti akkuma beekamu ijoolleen qeerroon walloo kanaan duras uummanni Oromoo bakka adda addaatti yeroo rakkatu Oromoo bira baay'ee dhaabbatanii amma garuu yeroo jalqabaatiif illee ta'ee yookaan immoo kanaan dura wanni qeerroon naannoo biraatirraa Oromiyaa bakka adda addaatirraa uummata Oromoo walloo namoonni gargaarsa yookaan immoo isinii waliin jirraa qaamumaan jedhee namni isin laale qeerroon naannoo tokkorraa dhufanii isin daawwatan ni jiranii kanaan dura? Kanaan dura karaa garee ijaaramee ture garee saniidhaan gargaarsi godhamaa ture ammaan dura.
garee sunis gaafate haala ta'e inni warri gargaarsa kennuu ture sunis warra biyya shoror keessan jedhanii gariin hidhamanii. Saniin addaan citeera garee sunis diigateera. Amma gargaarsi tokkollee hin jiru. Ijoolleen miidhamte turis akka ishiin irra jirtu waan tokko waan beeknus hin qabnu. Amma gargaarsi isaan bira gahaa wanni tokko waan isaan bira gahuu jiru hin jiru. Amma rakkanneerra geejjibnis addaan nu kuteera. Namni gaafatillee hin jiru. Garee sunis akkuma bakkee jiraa garee santu nama to'ataa ture. Addaan citanii jiranii walii tokko gargaarsi hin jiru citeeraa siin jiru barbaada. Baay'ee galatoomii ulfaadhu obboleessa kiyyaa odeeffannoo nuu kennitee fi egaa akkuma argaa jirtu uummanni Oromoo addunyaa kanarra jiru dhaamsa ati nu dhaamte kana yookaan odeeffannoo ati nu dabarsite kana uummanni Oromoo guutuun hin dhagaa jedheetiin amanaa. Warri dhagaye immoo akka abdiitti hiikan hojiitti hiikan abdii guddaan qabaa. Egaa hanga dandeenyetti waan uummata kanaa fi waan saba kanaa sagalee hawaasa keenya humna qabnuu fi dandeettii qabnuun isin waliin jirra. Egaa yeroo gaarii qabaadhu yeroo biraa namoota akkasitti rasaasan rukutaman kana namoota wareegaman kana maqaa isaaniitii fi maatii isaanii wajjiniin akkasumatti uummanni Oromoo akka hubatuu fi namoonni kun dhugaadhaan miidhamuu isaanii haqa isaanii qe'ee isaanii irratti lafa isaanii irratti wareegamuu isaaniitiif yeroo biraa akka qabannee akkasumatti nu gargaartanii uummata keenya beeksifnee rakkoon kun yoom nurraa dhaabbata akkamitti nurraa dhaabbata furmaanni maalii hamma yoomitti dhiigni nama keenyaa dhangala'aa lafeen nama keenyaa caba kan jedhu irratti bal'inaan irratti mari'annaa. Har'aa fi galatoomii yeroo gaarii qabaadhu siin jedha obboleessa kiyya. Yoo dhaamsa maayii qabaatte immoo itti dhaamsi dhaamtu yoo jiraate uummata Oromoo ala jiruu fi akka waliigalaatti na hafee jira wanni ati jettu yoo jiraate itti dabaladhuuti asumarratti xumurraa jechuudha. Wanni nani xumura irratti isin jechuu barbaadu uummanni Oromoo diinaan marfamnee jirra. Kara tokkoon nafxeenyoota gara tokkoon affaaroota. Diinni kun lachuun akka nu rafanii beekanii qindeessanii yeroo tokko tokkotti nu loluu jiranii yeroo baatee lolan asiin nafxeenyaan nu lolaa jira karaa artummaa fursiitiin. Yeroo karaa dawweetiin afaan nu lole asiin nafxeenyaan nu lolaa jira guyyaan tokkollee nu rafanii beekanii wal qindeessanii nuumatti jiranii uummanni Oromoo kana argatanii callisuun qabdanis hin jaa. Diina walakkaatti marfamnee jirra akkuma beektanii. Ammaafillee miidiyaa waa'ee kanaa gadi bahee guyyaan tokko walloon akkatti jirti jedhee nu gaafate. OMN irraa OBC irraa agarreetis hin beeknu. Miidiyaan kun maaliif uummata walloo kana dagatee? Walloon OMN mataasaa walloodhaan kan gadi dhaabbatte walloon qooda keessaa qabaata ta'a. Akkamitti immoo qooda sagaleen keenya irratti dhaga'amuu dhabuu kana baay'ee namatti dhaga'ama. Sagalee uummataati jaamaati sagaleen keenya achi dhabamuun waan baay'ee namatti dhaga'amaati. Oromiyaa keessatti makiinaa yoo namatti bu'e gabaasuu jiraate asitti wallootti yeroo namni rasaasa diinaatiin du'u guyyaan tokko gabaaseen beeku rakkina kanallee osoo nu dhageessiftanii sagalee keenyan ja'a. Kanaaf guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin ja'a sagalee yaafachuu keessaniifis guddaa galatoomaa isiniin ja'a. Ulfaadhu horii bulii deebanii egaa rabbi isin faana haa ta'u rabbi isinii kadhannaa waan dandeenyeen sagalee miti lubbuu keenyallee lubbuu kiyyallee akka nama tokkotti isinii kennuuf nama waadaa qabu nama waadaa seene isin waliin jirraa warri miidiyaatis immoo akkuma dhagahanii isin iyyafatanii akkuma isin gahee dirqama keessan dirqama oromummaa baatan isaanillee dirqama miidiyummaa isaanii akka isaan ba'an abdii guddaa qabna. Egaa galatoomii yeroo gaarii qabaadhu obboleessa kiyya. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jira. Ayyee ulfaadha. Egaa daawwattoota keenyaa kun kan isin keessummeessaa ture ani walabummaa Oromiyaati. Akkuma dhageessan ilmaan Oromoo naannoo Walloo keessatti yookaan immoo kaaba Oromiyaa irratti rakkoo hamaa wareegama qaalii kafalaa jiranii lafa isaanii fi qe'ee isaanii irratti daa'immanii fi dubartoonni muka jala jiranii dhiirri gara daangatti darbee wareegama lubbuu kennaa jira. Egaa warri waan kana dhageessan ijoolleen biyya alaa kana keessa jiraatan kan biyya Awurooppaa fi Ameerikaa, ka Awustiraaliyaa fi akkasumatti kan biyya Arabaa keessatti argamtan hawaasa keenya Walloo cinaa akka dhaabbannu uummanni kun bishaan gahaan qabu
waan nyaatan waan dhuganiin qabu muka jala jiranii waan kanaaf hatattamaan gareen ijaarramee gareen kanaan dura ijaarramee jirus yoo jiraate garee kana keessatti deebinee waa'ee uummata kanaa waa'ee hawaasa kanaa hanga qabnurraa qarshii shashan waliin baafnee uummata keenya daa'imman kana bira haa dhaabbannu ka jedhu waamicha kiyya. Warroonni immoo abbootii qabeenyaa taatanii qabeenya qabaattanii uummanni keenya sa'aatii har'aa kana keessatti yeroo namni waa'ee dhukkuba koronaatiin addunyaa shororkaa jirtutti yeroo addunyaan misaa'ela qabu waan kana waa'ee lolaa miti waa'ee dhukkuba kanarratti xiyyeeffatee jiru irratti qaamni mootummaa biyyan bulcha jechaa jiru ni uummata Oromoon ceesisa dimokiraasiin diriirsa jechaa jiru uummata keenya irratti waraana labsee qe'ee isaanii irratti lafa isaanii irratti mana isaanii keessatti uummata keenya ajjeesaa ka jiru argaa jirtan. Warri Amnesty International, Human Rights Watch warri kana keessa hojjetan maqaa namoota wareegamanii guutummaan guututti isinii kennuu dandeenya yoo seerri jiraate yoo haqni jiraate yoo dhuguma seerri waraqarra jiru kun lafarratti hin hojjeta ta'e akkaataa namoonni uummata keenya ajjeesaa jiran hawaasa keenya fixaa jiran seeran itti gaafatamuu akka qaban kana dhaamsi kiyyaasumarraan isinii dabarsaa jechuudha. Warri dokumentarii barbaadan nuqunnama namoonni yoo warri argachuu hin dandeenye warri argatan immoo argatanii waan kana gara fuulduraatti akka ooftanii mootummaa kana gubbaa irratti mootummaan kun mootummaa otoo hin taane shororkeessadha akkuma inni shororkeessadha ofiin jedhe bifa saniin hubachuu nurra jira. Egaa qophiin keenya asumarratti raawwataa amma qophii biraatiin walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa isiniin jechaa qophiitti sirba walleetti aanuun bashannanaa isiniin jechaa yeroo gaarii qabaadhaa horaa bulaa deebanaa. Karaa qurxummii taane hirbaata naachaa taane agarroo baraan gubachuu jirra baraan maaliif gubanna baraan maaliif gubanna gabrummaa abbaabannaa dandeenya ofirraa finna gabrummaa dadamna harkatti dhumna dadamna harkatti dhumna dadamna harkatti dhumna. Tooftaa diinni baasanii kaanis biyya baasanii beekaa keenya hidhanii ibiddaan bobeessan wayyo hiikaa keenya jeesanii bineensa nyaachisanii dachii bal'ifatanii tooftaa diinni baasanii dachii bal'ifatanii. Odaanni safayyinee sammuurra nu kaanii hayyuun keenya dubbannaan dhiphina yoo jedhanii akkamii waliin teenya jara bineensa kanaa ofirraa geggeessinaa qawwee yoo harkaa dabdee abbaa koo gaachanaaf eeboon naftu ilma kee ajjeesanii ayyoorra teechisanii garaan kee maalsi jedha cinaacha maaliin raftaa cinaachi keenya jabaadha ciisuu lafeessi jira abbaa koo baasi gumaa obboleessa koo hawaashis guute ginhoo kibeenis guute ginhoo mormoris guute ginhoo jarroon guutu seanii guutee rikicha cabsee cirrachaaruu jira beekeessi daakecha wallaala noo maal godha wallaala nyaatee garaa ayyoo yoo rabbi jedhee gadaan keenya baranaa hangasi boosisan yaada koo amma boochisna jara ayyoo koo dadiidhaa koboo naftu na dura keerroosi waliin jira anaa nyaata dadiidhaa wayyoo yaa garaa dhalaa bineensa manaa yuusuu malla dhibeessin baasu
Borusinya chunisu kailolini rankasu kailolini rankasu hira gara tu kasa hira gara tu kasa hira gara tu kasa hira gara tu kasa Bosona hari ikinan dayu kerom barakana amma zidu bakalen bosona hari ikinan dayu kerom barakana amma zidu bakalen bosona hari ikinan dayu kerom barakana amma zidu bakalen bosona hari ikinan dayu kerom barakana ubaleran bakalen bosona hari ikinan dayu kerom barakana amma zidu bakalen bosona hari ikinan dayu kerom barakana ilimoran bakalen bosona hari ikinan dayu kerom barakana amma zidu bakalen bosona hari ikinan dayu kerom barakana hari ikinan dayu kerom barakana bilisuma bena jolo